Asinyoon deeme wayya itti filatu jira miti de akkasittiin filadhee karaa amantii Pirotestaantiitti yookaan Pheenxeetti Yesuusitti amane garaa dhufe Hamza. Tole filattee kompiin gootee amantiin islaamaa tun akka reefu sirraa dhageetti arrabsoo qabdii hinaaffaa walitti xiqqeessuu qabdii wantoowwan kana qabdii wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jira. Tanammoo shira qabdii walajjeessa qabdii bodoole irraa mura qabdii harka muraa qabdii morma muraa qabdii itiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessa Yesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenuudha obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya Pirotestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. Akka nama tokkotti murtii kiyya wanni ati qorannaadhaan goote dhuga waa'uma jiru. Malfaatu jiraa naanji harka muraa dhawaa ajjeesaa arrabsuu tun ammoo murtii amata 10 dura dhaabbachaa jira obboleessirree qacalla gurra banii dhageeffadhu amata 10 dura dhaabbachaa jira wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii islaamaati warri jedhu ni kijiba maqaa amantii islaamaa balleessuuf dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban maqaa amantii islaamaa balleessuuf maqaa amantii islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii si afaanii qabu dhiifama naa godhi hoggaan amantii muslimaa keessa jiru gaafee isaa no tana simbaanu murtii atii miti naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessni beeytaame qaceellotti itti fuufyaayyee yes wantoowwan amma murtiin jedhe kunni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a maaliif jennaan tuni taamma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii islaamaatii miti amantiin islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa waan biraa dhiise amantiin islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadha wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti bocola isaa walitti laaqqatan an zaahiran isinii hima ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadhaa qur'aanni keenya nuu himee jira man qatala nafsan namni lubbuu takka ajjeese man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ardi faka'annamaa qatala an-naasa jamii'a akka nama guutuu ajjeeseeti qur'aana kana kaadaniiti deemaa dhagaan nama ajjeesaa jaan tun amantii islaamaatii miti bocola malee ummanni gartee dirqiidhaan amantii nama na ja'us hin jirtu amantiin islaamaa filannaadha ana obboleessi kiyya murtii guutoon filannaa guutuudha yoo arra kee amantii tanarraa bee ajjeesaan je'uun boru yoo rakkate an obboleessa kiyya rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama humaattu yoo ati guyyaa sadiitti hin duune jee galgala kana qofa naa barreesse amantii nama ajjeeftu tana ani isaanii wajjin jannata seenuun azaabaa seenuun. Na dhageeffadhu na dhagahi murtiin si harka jirti. Islaama dhiisuu fi islaama jaalachuun namni tokko katti si dirqu hin jiru. Hagartee si ajjeesulleen hin jiru. Osoo arra kaatee martaba hidhatte namichi siin ajjeesa jee ana dura ajjeesee dabra malee ati miti. Tana quba qabaadhu. This is Islam. Islaama jechuun kan firiidama namaa kan adeerri Nabi Muhammad eenyu ture boo? Eenyu ture? Islaama ture. Bira taa'eetiti Nabi Muhammad wajji nyaatee wajji dhugee wajji jiraachuu ture. Kana eeysatti irraanfatan ummanni. Tanaaf murtii kiyya yoonii fi waan sallaaltee kan deemtu tahee ana obboleessi kee ilaa hanga dhumaa ilaa hangaan du'utti waan ati arraan tana isii tana dhiiftee deemteef niin hima fuulduraan itti deema waan fadhan haa godhani islaamummaan dhugaadhaa islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha
islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha. Tana naa quba qabaadhu. galatoomii Tana sibiilan sababa kee waan god sababa kee yaaniin an jijjiiruun si ma dhaggeeffadhu sababa kan kee dhaggeeffadha isinillee sheekha dhaggeeffadhu mubaarik dhaggeeffadhu hamza dhaggeeffadha sababa kee wanni nan godhu hedduu naa galatoomii yaada akka nama muslimaa tokko naa dhiyeessitee fi an sa'aan amma jiru irraa eegalee obboleessa kan kee murtiin protestaantii peenteedha amaneetiin jaalatee fudhadhe wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu ka akka hiyyaa muftii abdii raggaasaa jaamuni beekame muftii islaamaa ka abdii raggaasaa jaamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu yesus namni du'a cabsee kee hin jiru obboleessa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Zeenutuub akkuma viidiyoo dhaggeeffataa turtan dhugaa rabbii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun hedduu nama gaddisiisa. Obboleessi keenya kun dhugaa rabbii amantii kiristaanaa yookaan amantii beenxee waaqeffataa amantoota kana jaalatee osoo hin taane wallahi akka nama quuxessu itti fakkaate namni yoo islaamummaa keessaa bahillee matama ofiitiin malee wanni inni nama dabaluu fi hir'isullee hin jiru jechuudha. Kanaaf akka nama quuxessu aaree fakkeenyaaf wantoonni adda addaa jalaa badee mucaan kun hidhameellee bahee jechuudha. Yeroo tibbaa sheekaa roobee birrii namaa mallaqa namaa nyaate qarshii 200 maal jedhee irraa dubbate sanii achirraa as xiqqoo ture hidhamee bahee jechuudha. Hidhameedhaa keessaa bahee egas illee qabeenyi isaa ni saamamee manallee irraa diigame akka inni jedhutti jechuudha. Amee viidiyoo biraa isiniif erga. Dhugaa rabbii waan nama gaddisiisu osoo amantiidhaan nama quuxesuu baatanillee barbaachisaadha jechuudha. Maaliifoo rabbi irratti hirkatanii wallahi namni kun dhugaa rabbiitti yoo qulqulluu tahe jechuudha. Rabbii guddatu isa beeka. Ilmi namaa qulqulluu tahuu baate argite wallahi lazim gubbaa fi keessallee kan nama beeku rabbii alamaati. Ilmi namaa gubbama kana nama argaa malee gubbama kanatti waa hedduun beeku ilmi namaa jechuudha. Garuu rabbiin keessa namaa beeka jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya baay'ee tokko dogongoree jira jechuudha. Baay'ee tokko wallahi amantii kiristaanaa jaalatee miti. Amantiin kiristaanaa waan itti deebi'anii gara isii deebi'an takka hin qabdu jechuudha. Kasaaraa malee waan takka hin qabdu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan takka waan itti deebi'anii achi keessaa har'aa fi borullee milkaan hin jiru. Dhibbaan dhibbatti kana daa'imni aqliin namaatu hin fudhatu waan biraa dhiisati. Ka kitaabarra argitee amantiin kun amantii dhugaati ka jedhu hin jirre dhiisati. Wallahi abadan aqliin namaa yoo aqliin laalanuu hin fudhatu aqliin namaa jechuudha. Obboleessi keenya aareetii bakka akka nama quuxessu amantii kana keessa isinii bahaa waan jedhu. Kanaaf namni lubbuu ofiitiif qabata malee namaaf jedhee amantii islaamaa keessa hin taa'u namaaf jedhee rabbiin hin gabbaru jechuudha. Lubbuu ofii tapharu azaabatti gubatu sanii fi ibiddarraa of teessuuf jechuudha almuhim. Kanaaf obboleessi keenya baay'ee dogongoree jira. Namni itti dhiyaate gorsuu qaba. Karaarraa deebisuu qaba jechuudha. Akkuma awwalee musammaatu akkuma namoonni kana isa godheetumaan namni illee argitee chaachuu itti jennaanuma akkasitti amantaa beentee san qabatee akkasitti wanni jedhaa jira malee jaalateeti miti jechuudha. Isinii galee namni immoo kanuma keessa jallina daangaa dabree amantii hin taane amantii har'aa fi borullee isa salphiftu tana keessatti hafa jechuudha. Taada namni amantii keefu dhagatti illee amanuu mirga guutuu qaba jechuudha. Walaakin dhugaan amantiin dhugaa islaamummaadha. Wallahi lazim islaamummaadha jechuudha. Akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala waradeetukumul islaama diinaa nun jedhe isinii jaaladhe islaamummaa
diin keessan ta'uu akkuma rabbiin nuun jedhe wallaahi amantiin dhugaa islaamummaa malee hin jirtu jechuudha. Haqiiqatan garuu ilmi namaa duraanuu Uzzaa namicha jedhamu, Laat namicha jedhamu, Manaas namicha jedhamu kana kanatti ergitee amanaa turan jechuudha. Kana gabbaraa turan. Kana akka rabbiititti gabbaraa turan jechuudha uummanni amma dura dabre. Garuu uummanni kun uummata gaggaariidha. Qabrii isaanii adda godhanii uummanni wallaalaan warri isaanirraa hafe akkasitti gabbaraa ture. Garuu uummanni kun uummata gaariidha jechuudha. Uummata gaggaariidha. Warri dabran Manaaf, Izzaa, Laat warroonni jedhaman kuni wallaahi nama gaggaariidha jedhan warra rabbii ofii qulqulleessee gabbaru. Garuu na gabbaraan jenneen qabrii adda naa godhaan jenneen isaan du'anii jennaan qabrii adda godhanii uummanni gabbaraa ture jechuudha. Subhaanallah ofumaa ofiiti jechuudha. Dhima jira jechuudha ilmi namaa kan nama gabbaru, kan dhagaa gabbaru, kan muka gabbaru guutee jira. Amantii islaamaa gadi dhiisee amantii islaamaa qabachuu dide. Garuu amantiin dhugaa tamiree dhugaa yoo walitti himne islaamummaa malee hin jirtu. Hin jirtu jechuudha islaamummaa malee haqiiqatan hin jirtu. Kanaafuu obboleessi keenya dogongoree jira. Rabbiin karatti isaa haa deebisu. Rabbiin miira kana keessaa isa haa baasu. Maraatee jira amma inni sammuun likkiin daleeni malee amantii san jaalateeti miti wallaahi alcaziim. Akkuma kuullee jechuudha kuullee beekta yoo ta'e kuulleen har'arraan Yesuusitti amani jette uummanni aarsee jennaan kaanii kaan baxabbaxe innillee akkasuma jechuudha. Akkana ta'uun hin barbaachisu. Amantiin ofiifi malee namaaf miti. Deemee waan hir'isu jiraatee waan dabalu ofiifi malee ofiif qofa jechuudha amantii islaamaa jechuudha. Kanaafi namni isaaf sodaatee itti iyya rifataaf malee namni kun hin alaakamini namni wajjin gogga'a malee wallaahi amantiirraa waa hir'isaaf miti. Amantiirraa ile waa takka hin hir'isu. Waa takka akkasii wallaahi laziim hin dabalus hin hir'isu jechuudha. Akkas inshaallah obboleessi keenya rabbi karatti isaa deebisu wallaahi laziim akkasii saabskiraayib godhaa laayik godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.